Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii waaqayyoon kan jaallattanii waaqayyo hundumarra caalchisee kan isin jaallatu biyya keessa biyya alaa kan jiraattan hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo kan taatan hunduma keessaniif lafaaf mana jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan, akkam turtan, akkam bultan, akkamiyyoo nageessanii Amin galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e osoo nuti hin jaallatin inni jaallatee lafa badduu sanarraati waamee akka isa galateeffannuuf sa'aatii kana eebbisee umurii keenya irratti umurii dabalee yeroo kanaan kan nu ga'e waaqayyo ulfinni galanni haa ta'u. Akkasuma kan biraan hafne deessuu haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii ulfinni galanni haa ta'u hanga bara baraatti amiin. Eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu lafa jirtanitti waaqayyo wajjin haa ta'u jecha. Egaa har'a guyyaa gammachuu baay'ee gammadee jira jechuudha. Ani gara kootti baay'ee tokkoon gammadee jira. Hundumti keenya iyyuu gammachuu keenya kana wajjiniin qooddachuudhaaf gara lafiitii keessanii kanatti bahee jira. Viidiyoo hojjechuuf dirqamamee jira jechuudha. Kun fedhaa fi gammachuu wanta godhu dhabuurraan kan ka'edha jechuudha. Baay'ee tokko keessi kun baay'ee tokko hin beeku jecha hangaana ani hin himamu baay'ee tokko silan gammadeef jechuudha. የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርን የሚወዳችሁ በውስጥ ሀገርና በውጭ ዓለም ለምትገኙ ሁላችሁም የመዳም ቅመሞች ለሆናችሁ ሁላችሁም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ባላችሁበት ቦታ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። እንዴት ቆያችሁ? እንዴት እዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። ሳንወደው የወደደን አያሉ ልዑል እግዚአብሔር በጠፋንበት ቦታ ሰብስቦ ስሙን እንዳመሰገን እዚህ ሰዓት ያደረሰን በእድሜያችን ላይ እድሜያችንን ጨምሮ ስሙን እንድንጠራ የረዳን አምላካችን ስሙ ይክበር ይመስገን። አትቀርምና እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ለዘላለም የተከበረ ይሁንልን። አሜን። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። በጣም ማለት እንግዲህ አዲስ ዓመትም ዋዜማ ነው ይሸታል። በዚህ ላይ ደግሞ አገልግሎት ላይ የሆነ የሚያስደስት ሰርፕራይዝ የሚሆን ነገር አለና እሱን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁኝ ምንድነው ያስደሰተሽ ብላችሁ ለምትጠይቁኝ እንግዲህ ልትሰሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አጠራ አድርጌ ስለ አንድ ነገር ልነግራችሁ የመጣሁት ማለት ነው። gammachuu koo kana na wajjin qoodachuuf hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jechuun jaalladha. Keessattuu miseensi waldaa Tsaaratsoon Kakuu Haraara kan taatan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana ilaaltanii bira darbuu osoo hin taane sheer gochuu qabdu jechuudha. Hunduma biratti sheer godhaadha. Hunduma bira yaa ga'u kan nuti qooddanne kan nuti nyaannee quufnee ittiin burraaqaa ittiin gammadaa jirru kana obboloonni keenya warreen immoo beela keessa jiran warreen carraa keenya akka keenyaa kan hin argatin yoo jiraataniif isaanis dhufanii carraa kanatti akka isaan fayyadamanii viidiyoo kana biyaansi sheer nama lamaaf sadiif sheer godhaadha. Egaa sooshaal miidiyaa namni hin fayyadamne hin jiru. Hundumti keenya sooshaal miidiyaa ni fayyadamna jechuudha. Kanaafiyyuu sooshaal miidiyaa fayyadamtan irratti sheer godhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa kallattiidhumaan gara dhimma dhufee ittiin isin galchuun jaalladha jechuudha. Egaa ani barattuu waldaa Tsaaratsoon Kakuu Haraaraa biyya keessaaf biyya alaatti kan argamu xoofoo kan qabu iddoo argamni isaa magaalaa Buraayyuu mana barumsaa Tsaaratsoon kan jedhamu barattuu onlaayinii waldaa kanaati jechuudha. Egaa gara waldaa kanaatti ergaan dhufe waggaa tokkoffaa koo lakkoofsisuudhaaf guyyoota 2-3 naafe jechuudha. Egaa gara waldaa kanatti ergaan dhufe boqonnaa sammuu iddoo boqonnaa kooti fooninis lubbuunis iddoon itti boqodhaadha jechuudha. Ana qofa osoo hin taane baay'een isaanillee iddoo itti fayyanidha. Egaa jalqabni waldaa kanaa akkuma yeroo darbe gara fuula FB kootirraan barreeffama gabaabsee isiniif ibsuuf yaaletti waldaan kun gaafa walitti hundeeffamu nama 3 hanga 5tti kan turanii turan jechuudha. Namoonni kun kaayyoon namoonni xiqqaatullee kaayyoon isaanii waa baay'ee of keessatti qabata jechuudha. Ajaa'iba kan ta'e seenaa kan ta'e darbuu qabu dhalootaa dhalootatti darbuu kan qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu biyya Asaabaa keessa ta'anii obboloonni keenya hacuuccamaatii dararamaati kan waldaa kana iddoo kanaan gaan baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Asumarraan eebbifamaa eebbi kidaana biratti isinirraa bulu kanuma caala icciitii hafuura qulqulluu isiniif haa ibsu. Waaqayyo dhaaltuu mootummaa isaa qooddattuu maaddii isaa isin haa taasifatu isiniin jechuun jaalladha. Barsaa keenya aarsaa guddaa nuu kanfalanii yeroo kana guyyaa kana geenye gammannee miidiyaa irratti baanee waa'ee waldaa keenyaa akka odeessinu kan adda duree nuu ta'an egaa
barattoota duraan turanii fi barsiisaa keenyadha. Eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Barsiisaa koo guddaan isin kabajaa, guddaan isin jaalladha. Wadduu isinirraa baranne. Egaa waldaan kun nama shaniin walitti qabamee dhimmi isaa namarratti hojjechuudha. Kaayyoon isaa namarratti hojjechuudha jedhu yeroo baay'ee barsiisaan keenyanna. Gaafa warreen hangaan illee naannoo namoota 80 gaafa gaanii waldaa kanatti kan dabalame jechuudha. Garuu isaan nama 5, nama 10, nama 15 ta'anii yerootti waldaa kana abdiidhaan abdii kutuu osoo hin taane bakka obsaan fuuldura keenya ifatu jira. Ni baay'anna hin jedhu lakkoofsan ammuma afaaniin dubbachaa deeman hojiidhaan harkaanis ni hojjetu. Gaafan akkas jedhu harkaan ni hojjetu gaafa jedhu obboloota sooshaal miidiyaa irratti barnoota wangeelaa barbaadanii ilaalanii haasofsiisanii gara waldaa kanaatti dabaluudhaani yeroo amma namni tokko yoo fide inni tokkos tokko fida jechuudha. Akkasittiin waldaa kana akka ijaarramne baay'an iddoo adda addaarraa fidanii waldaan kun akka guddatu ta'ee jira. Egaa kan hundumayyuu obsa barsiisaan keenya qaban addadha isiniin jechuudha. Asirratti sobaan isaa nama gosa osoo hin taane baay'ee barsiisota baay'ee ni beekna jechuudha. Garuu barsiisonni baay'een yeroo baay'ee obsa fixatu. Maaliif tarii nuti ijoolleen biyya azaabaa jiru yeroo dubbannaa keenya irratti aarii madaam isaa ta'u finnee irratti baasuu dandeenya. Baay'ee jechuun ittiin murteessu jechuudha. Garuu barsiisaan keenya isuma kana hundumayyuu dandamataniiti jechuudha. Dandamataniiti waldaan kun akka guddatu bichaa barbaadu waan ta'eef jechuudha isaan. Baay'ee asirratti jechuun wanta nan jechuu barbaadu waayifaan na rakkisee, neetworkiin na rakkisee, daataan na rakkisee guyyaa takka jedhaniin beekan dhugaa kidaana biratti yoo ilaa dhaquu fuuldura dhaabatu saayinsinitti hima. Guyyaa tokko jechuudha. Otuma dhiphatan oduma neetworkiin darbatu otuma seenaa darbatan nu tajaajilu. Maaliif nutis hin dandeenyu isaan biraa dhabnaan jechuudha. Koottaa nuun jedhu guyyaadhaan gara keessaa xalayaa nutti barreessu. Inni kun ingidihi jabina nuuf ta'ee kunoo guyyaa har'aa kana gammannee sooshaal miidiyaa irratti baanee waa'ee waldaa kana afaan guuttannee haasa'uun keenya ingidihi sababa keessaniin eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Barsiisaa koo hedduun isin kabajaa waaqayyo isin kabaju ana cubbamtuurra jechuudha. Egaa waldaan kun nama 5 walitti qabameetuma akkas jedhu nama 40, nama 50, nama 60, nama 100 seenee hundeeffama waggaa tokkoffaa isaarratti nama 200 akka seenan yookiin nama 100 akka seenan karoorfatanii yookiin karoorfannee turre. Galanni waaqayyoof haa ta'u waggaa tokkoffaa isaarratti miti nama 100 nama 200 ta'anii jechuudha. Ajaa'iba waldaa kanaa jechuudha. Kadhatanii kan irraa dhaban hin jiranii waldaa kanatti dhufanii hunda abboonni keenya dhufanii gaafa nu kadhatan imimmaan isaaniitiin barsiisaan keenya gaafa kadhannaa gaggeessaa gaafa nu jiran ofii isaaniitti bo'aniiti nutti agarsiisu daandiinna hunduu kan irraa dhaban jiru waldaa kanarraa jechuudha. Kakuun araaraa dhuguma yeroo hundumayyuu nu wajjin jirti. Isin wajjin lafa jirtan isin wajjin haa taatu. Egaa waldaa kana yeroo ammaa kana keessatti waldaan kun amma gaggabaabsee dubbachuuf gaafan jedhu waldaan kun erga dhaabbatee waggaa tokkoo fi ji'a 8ffaasaa yookiin 9ffaasaa natti fakkaata jechuudha. Waggaa tokko waggaa 2 hin guunne gana. Karoorri waggaa tokkoffaa yookiin bara 2015 kun ingidihi baay'ee ajaa'iba haala ho'aa ta'een jechuudha kan darbe. Tokkoffaa irratti manni amantaa qulqulluu Gabri'eelii Wallaggaa naannoo Wallaggaa bahaatti ijaaramee xumuramee jira. Akka carraa ta'ee sababii nageenyi daandii nageenyaa dhabameef silaati guyyaa ji'a har'aa ture kan eebbisuus nu turre. Egaa sababiin beektu hundumti keessaniyyuu haalli biyya keenyaa rakkisaa waan ta'eef gara fuulduraatti dabarfamee jira jechuudha. Manni amantaa sun waldaa Tsiraasiyoon kan ijaaree fixe jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kaayyoon inni lammataa immoo gaaffii shakkitootaa gaaffii nuti gaaffite waan amantii keenya amantii maayidha jennellee kan hin beekne waa'ee qulqullootaa waan hundumayyuu walitti qabate cuunfaa gaaffii nuti barsiisota keenya gaafa nurraan ka'e barsiisonni keenya immoo afaaniin hamma kan ibsineef kanarraa gaafa immoo chaappeffamee taa'ee dhaloota isaaniitti illee ni darba jedhanii yaaduudhaanii waldaan keenya waldaan Tsiraasiyoonii maaliif shakkita kan jedhu kitaaba barreessee kinoo eebbaaf qopheessee jira. Baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha. Isa kana gammachuu koo dubbachuu kan barbaade jechuudha. Egaa maaliif shakkitaa jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 14 lakkoofsa 13 mata duree godhachuudhaan waldaan kee waldaa Tsiraasiyoon maaliif shakkitaa jedhee hunduma keenyaaf gaaffii kanaan shakkuu keessaa akka baanu shakkiin maal akka ta'e nu barsiisuuf egaa keessa isaatitti boqonnaalee ciccimoo fi ergaa gurguddoo dabarsan boqonnaa 8 itamzaazaa dalla callisuma callee yaaduma namaatiin kan barreeffame osoo hin taane quxxubbi jedhamtee achi keessaati jechoota ijoo barumsa qabduun boqonnaa 8 bichaa kan qabduun
Macaafni yookiin kitaabni maaf shakkita jedhu barraa'ee eebbaaf gaafa 28 mana barumsaa Tsaraatsiyoon Buraayyuu Tsaraatsiyoonitti eebbifamuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Baga gammaddan hundi keessaniyyuu baga gammaddanii baga gammaddan. Dhugaa baga gammaddan ani qallalan jechuun ani naxalaatii akkas godheetuma kuma lamtuu na nafnenna baga gammaddanii dadhabbii barsiisota keenya dadhabbiin obboloota keenya daraaramaa turanii dadhabbii barsiisonni keenya hanga hidhamuutti hanga daraaramuutti gaanii jedhe yeroo darbe fuula ifi koo jala warri jirtan argitanii dubbistaniitu ta'e isin dabarseen ture jechuudha. Baay'ee amma gammachuu kana nu wajjin akka qooddattanii isiniin jenna biyya keessas biyya alaas warri jirtanii gammachuu kana akka nu waliin qooddattanii sinin jechuu jaalanna dabrii keessanii fi kitaaba kana bituudhaan dabrii keessanitti ijoollee dilbataa keessan jajjabeessuudhaaf dabrii keessan irratti nama 20 qabaatan nama 20 nama 30 qabaatan akkasittiin tokkollee yoo dhala nama tokkoof bittanii nama tokko fayyistan jechuun ni danda'ama jechuudha. Kitaaba tokkitti kana achi keessatti maaf shakkita inni jedhu kun namoota baay'eef ta'uu danda'a. Waldaa fakkeenyaaf yeroo waldaa dilbataa barannu gidiin beektu jechuudha. Tawaahidoo jechuun hin beektu miti faaruun kanarraa barreeffamtu takka namni tokko qabaate hundumtuu ni barreeffate isarraa jaalalaan waan ta'eef. Kanaaf tokko lama utuu hin tuffatinii irratti obboloota keessan affeeraa maatii keessan affeeraa koottaa nu wajjin gammachuu keenya qooddadhaadha. Warri immoo biyya alaa jirtan immoo haala salphaadhaan jechuudha. Haala salphaadhaan gara toora iimoo keenya lakkoofsa waldaa keenya isiniif hin kenna. Lakkoofsa waldaa sanaan biyya keessa warri jirtan illee bilbiltanii galuu dandeessu. Biyya alaas warri jirtan lakkoofsa waldaa kanaan dhuftanii iimoon keessan iimoo noormaalii yookiin immoo iimoo beettaa biyya alaa warri jirtan iimoo beettaa iimoo HD ta'uu qaba jechuudha. Warri biyya keessa jirtan immoo ani waayifaan qabaa waldaa kanarratti si wajjin tajaajiluu nan barbaada dhufeen eebba kana si wajjin qooddadhee hanga xumuraatti immoo si wajjin hojii gaarummaa hojjedha warri jettan immoo warri jettan immoo iimoo HD ishii jettu HD ishii jettu sana buufadhaa linkii isin ergamaa linkii sana gaafa tuxxan ni seentu jechuudha. Egaa kana fakkaata. Yoomi yoo jettan gaafa 28 waarii booda sa'aatii 6 guyyaa sa'aatii 6 eeganii yoo hanga sa'aatii 8 walitti qabamu qophiin ni xumurama jechuudha. Sana booddee ganama eebba ijoollee barattoota godinarraa walitti qabamanidha. Egaa asumaan immoo inni haaraan obboloonni keenya godinarraa leenjiidhaaf mana barumsaa Tsaraatsiyoon Buraayyuutti kan baratan obboloota 9 ni qabna. Egaa isaanis kan barsiisaa jirtu waldaa Tsaraatsiyoonidha. Waldaan Tsaraatsiyoon waan guddaa hojjetaa jirti seenaan dabarre jechuudha. Egaa asumaan immoo akkuma nutis waldaa duuka bootaa waldaan Tsaraatsiyoon kun waggaa tokko keessatti isa kan hunda hojjechaa jira jechuudha. Nam tokkoon isayyuu barsaa tokkoon jechuudha. Ajaa'ibadha. Dhugaa kuni hojii namaa osoo hin taane hojii waadaa araaraatinna. Ganama eebba barattoota leenjii fudhataniiti. Godina Baalee, Arsii, Wallagga, Shawaa, Salaalee, godina adda addaarraa jechuudha. Walitti boota waan nu jalaa guuteef malee nama 12 jennee turre jechuudha. Marsaa tokko faaratti gidi akka carraa ta'e nama 9 ta'e namoota obboloota keenya 9 kana eebbisnee godina isaaniitti dabrii isaaniitti deemanii akka tajaajilaniif ganama isaan eebbisnee sa'aatii booddee immoo kitaaba keenya eebbisnaa jechuudha. Kottaa eebba fudhadhaa. Kottaa ittiin eebbifamaa dhugaa addunyaa tan iddoo itti yeroo itti tuffattantu dhufa. Waa'ee sagalee waaqayyoo gaafa dhageessani, waa'ee jaalalli Kiristoos gaafa keessa keessan gale addunyaan tun soodoo akka taate yeroo isaan isin gale. Kanaaf kottu hin shakkin. Warri shakkitus kottu gaafadhu. Shakkii qabduuf gaaffii keef deebii ni argata. Keessattuu warri isinii dabarsuu barbaadu warreen FB irratti si'ilota adda addaa si'ilota qulqullootaa garagashuun eegsiirra godhuudhaan gaaffii isinitti ta'e kottaa gaaffii keessaniif deebii guutuu isaa argattu. Waldaan Tsaraatsiyoon yeroo kamiyyuu deebii isinii laata. Maaliif yoo jettan tawaayidoon deebii qabdi kaa? Sooshaal miidiyaa irratti osoo hin taane iddoo gaaffiin itti gaafatamuu qabutti kottaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf gaafa 28 hafuun miti barfachuun hin danda'amu. Hafuu miti barfachuun hin danda'amu. Laamen dhaabbaka maaf shakkitaadha shakkii keessaa bahuudhaaf waan ta'eef iyyuu hundi keessan irratti argama. Ittiin eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa
Fageenyar dhiyeenyarra warri jirtanii ቪዲዮ kana warri ilaaltan ሼር godhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ደስታዬ በጸና ጽዮን ማህበር ከተመሰረተ 1 ዓመት ከ8 ወር ውስጥ ብዙ ነገሮችን ሰርቶ እያስተላለፈ ስለሆነ እኛም ደስታችን ልንገልጽ ነው የመጣ ነውና ደስታችን አብራችሁ እንድትካፈሉ እያልን እኛ የደስታችን መገለጫ የሆነ በ1 ዓመት ከ8 ወር ውስጥ አንድ ቤተክርስቲያን አሰርተን ጨርሰናል። ሁለተኛ ደግሞ በየአካባቢው ወይ ደግሞ በየደብር ላይ አንዳንድ ለመምህራን የሚሆኑትን ወስደን አሰልጥነን በ28 እሱን ጧት ተማሪዎቹን ያሰልጠነውን አስተማሪዎችን እናስመርቃለን። ከሰዓት ደግሞ መጽሐፍ ለምን ትጠራጠራለህ አትጠራጠር ለማለት ማለት ኦሮምኛ ወደ አማርኛ ሲፈታ አንድ ላይሆን ይችላል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ በሚገኘው መሰረት በማድረግ ለምን ትጠራጠራለህ የሚለው መጽሐፋችን በጸረ ጽዮን ቡራዩ ትምህርት ቤት ይመረቃል። ሁላችሁም ኑና ይሄንን በረከት ተካፈሉ። ሀገር ውስጥም ላላችሁ ሀገር ውጭም ላላችሁ የማህበራችን ስልክ ቁጥር ይቀመጥላችኋል። መታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ማህበራችን ማህበረ ጸረ ጽዮን ይባላል። ማህበረ ጸረ ጽዮን ኪዳነ ምህረት ይባላል። ማህበራችን የጽዋ የገብርኤልና የኪዳነ ምህረት ጽዋ ያለው ማህበር ሲሆን በአንድ ዓመት ከግማሽ ውስጥ ከ300 አባላት በላይ ያለው ሲሆን በአሁን ጊዜ ድንቅ ስራዎችን እየሰራ የደከሙትን እያበረታ የተራቡትንና የታረዙትን እያበላና እያጠጣ እንደዚሁም ደግሞ በ2016 ላይ አንደኛ እቅዱ ቤተሰብ ለሌላቸውና ወላጅ አልባ ለሆኑት ልጆች ትምህርት ቤት አስገብቶ ለማስተማር ያው ዝግጅቱን ጨርሷል። እስቲ ምን ትጠብቃላችሁ ታዲያ? እናንተስ ኑ ከኛ ጋራ ተመረቁ፣ ከኛ ጋራ ተባረኩ። ኪዳነ ምህረት ሁላችንንም ትባርከን። እናት አባት የሌላቸው ወላጅ አልባ የሆኑት ልጆችን ለማስተማር እስክሪብቶ፣ ደብተር፣ ዩኒፎርም በመግዛት በመረዳዳት ጸረ ጽዮን ማህበር ይቀጥላል። ሌላውንም ይቀጥላል። እንግዲህ እዚህ ማህበር እዚህ ለማድረስ የተጣጣሩት መምህራችን መምህር እስጢፋኖስ ሹማ እጅግ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን። እስከመታሰርና ብዙ መከራ እስከመድረስበት በዚህ ማህበር ምክንያት ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል። ግን እኔ እግዚአብሔር አለኝና ሰውን አልፈራም እንዳለ ቅዱስ ዳዊት እሳቸውም መምህራችን ኪዳነ ምህረትን ይዞ እኔ በሐቁ ነው እንጂ በኦንላይን ብር ልበላ አይደለም፣ ኑና ተማሩ፣ አትጠራጠሩ፣ ከወንበዶች እጅ ውጡ፣ ወደ ክርስቶስ ተመልከቱ በማለት ይሄን ማህበር እስከዚህ ድረስ አቋቁሞ አድርሶናል። እንደዚህም እህቶቻችን በአሕዛብ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ እስከ መደብደብ፣ እስከ መገፋት፣ እስከ መባረር፣ እስከ መጣል ድረስ የደረሳችሁ በዚህ ማህበር ላይ ብዙ የተደረገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ግን እሱን አሳልፎ ዛሬ ታሪክ እንዲወራ ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ባላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ኪዳነ ምህረት አትለያችሁ እላለሁ። ሁላችሁም በ28 መቅረት አይደለም ማርፈድ አይቻልም። የት ካላችሁን ቡራዩ ከተማ ጸረ ጽዮን ትምህርት ቤት 8 ሰዓት እንገናኝ። አንድም ሰው እንዳይቀር ሼር ማድረግም እንዳትረሱ። ይሄ መልእክት የሚያስተላልፍ ማህበረ ጸረ ጽዮን ኪዳነ ምህረት ነው፣ እኔ ሳልሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሼር በማድረግ ሁላችሁም ተደራረሱ። ሁላችሁም ኑ ከኛ ጋር እላችኋለሁ። በውስጥ ሀገር ያላችሁት የት ነው የምናገኘው ካላችሁ ቡራዩ ጸረ ጽዮን ትምህርት ቤት ዋናው ትምህርት ቦታው ነው። እዛ ልታገኙ ትችላላችሁ። በውጭ ሀገር ለምትገኙት ደግሞ በኢሞ ሊቭ 24 ሰዓት አገልግሎቱ 24 ሰዓት የሆነ ግሩፕ አለን ማለት ነው። ሊቭ ነው። በሚመቻችሁበት ሰዓት ገብታችሁ ትናገራላችሁ፣ ታስተምራላችሁ፣ ትማራላችሁ፣ ያልገባችሁን ትጠይቃላችሁ። ብዙ ነገሮች አለ እዛ ላይ የሚያልፉ እና አይለፋችሁ። ለማንኛውም ኑና እዩ ይላል ማህበራችን ርዕስ ማለት ነው። ኑና እዩ ይላል። ኮታ ይላላ ኑና እዩ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 46 ላይ እንደሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ኑና እዩት። ካያችሁት በኋላ ትረዳላችሁ። እኔ ዛሬ እንደማወራ ሳይሆን እናንተ በአይናችሁ ካያችሁና ከተጠቀማችሁበት የአባቶቻችን በየሰዓቱ በቀን ውስጥ 7 ጊዜ ጸሎት ይደረጋል። 7 ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍታችሁ ማለት በአሕዛብ ሀገር ሆናችሁ የተፈታችሁ ሁኑ ማለት ምን አይነት ደስታ! እስቲ እዩት። አባቶች ምርቃት ኑ
ተመልከቱ ኑ ተባረኩ ኑ ከኛ ጋር በረከቱን ተካፈሉ እላችኋለሁ። ይሄን መልእክት ያስተላለፈ ጸራ ጽዮን ማህበረ ጸራ ጽዮን ኪዳነ ምህረት ነው። እንዳትቀሩ ሼር ማድረግም እንዳትረሱ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን አካባቢያችን ኦሮሚያን ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶን ማህበራችን ማህበረ ጸራ ጽዮንን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን። እናንተም ባላችሁበት ተባረኩ እላችኋለሁ። ቦሎዛፎ ጃለተምቶታ ከንታተኒ ቃ karoora gara fuulduraas baasaa jiraman waldaan keenya kanaaf as keessatti barattoota maatii hin qabne barattoota harka qalleeyyii maatii isaanii harka qalleeyyii fi maatii hin qabne barsiisuudhaaf yuunifoormii dabtara iskibirtoo wantoota mana barumsaaf barbaachisan bitee barsiisuudhaaf kennu qophiisa immoo isa bara 2000 karoora isaa bara 2016 immoo eegalee jira. Kanaaf koottaa eebba fudhadhaa ingoyyoomina koottaa itti fayyaa koottaa ilaalaa mata duree waldaa keenya koottaa ilaala koottuti ilaali jedha wangeela Maatewos boqonnaa 1:46 akkuma argamu jechuudha. Atis koottuti ittiin fayyi egaa ergaa kana kan isin dabarsu waldaa Tsaraa Tsiyoon kakuu araaraa kidaana ምህረት irraati jechuudha. Koottaa isinis fayyaa itti guyyaatti si'a torba yeroo kadhannaan gaggeeffamu guyyaatti si'a torba hiikama kan hiikamtan ta'a jechuun ingidihi sagalee jecha abbootitiin eebbifamuun ammam namatti haa tolure jechuun gadaama keessa teessee gaafa eebbifamtu kun eebbifamudha. Gadaama gaafa isin jedhu madamadaamii keessa gaafa teessu homaa hin argitu baatee hin dubbattu hojii kee yaadda hojii keetti gaafa deebite ati yaanni kee gara waaqayyoo taana waldaa keetti deebita sana booddee gadaama keessa teessee eebbifami kan hiikamte ta'e gaafa jedhamtu ingidihi hangam gammachuu sitti dhagama. Kanaafiyyuu koottu ilaali obboleessa koo obboleettii koo warreen sooshaal miidiyaa irratti yeroo keessan dabarsitan koottaa ilaalaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa waaqayyo gooftaan biyya keenya Itoophiyaaf naannoo keenya Oromiyaa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo waldaa keenya waldaa Tsaraa Tsiyoon kakuu araaraa nageenya jaalala tokkummaa isaa nuuf haa kennu koottaa isin simannaa seeraa isiniin jedha. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u hin hafina. Afuun barfachuun hin danda'amu. Dhageessan.